Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasumas guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii yookaan Komershaal baankii isa jedhamuun immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtaniif isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanaala kanas sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo yookaan baay'atee daqiiqaa 7 yookaan daqiiqaa 8 gaafa baay'atee daqiiqaa 10 jechaadha. Maaliif dura barreessitanii deebi'ee irra deebiin dafee tanan dubbadha waan ta'eef daqiiqaa baay'ee natti fudhatu jechuudha. Yeroo baay'ee natti fudhatu jechuudha. Sammuna kana immoo jechuudha guyyaa lama kalecha fi dheengadda hin hojjennee jechuudha. Haala xiqqoo naan mijanne waan ta'eef hin hojjennee dhiifama isiniin jedha. Maaliif xiqqoo hin ulfaata jechuudha. Yeroo kanaaf yeroo barumsi hin jirre kanaaf xiqqoo hojiin hin cimaa jechuudha. Kanumatti hin badee jechuudha. Har'aan guyyaa lama natti fakkaata. Guyyaa lama hin hojjennee jechuudha. Guyyaa har'aa qofan qabadhee dhufe. Kanaafuu gabaabumatti ilaalle jechuudha. Guyyaa kalecha fi dheengaddaa ilaalle garuu dabalee jira jechuudha. Dhugaa har'arree gommaa lakkuma dheengaddaas kan ilaalle garuu sammuuna kan har'arree dabaleetuma jira jechuudha. Dheengaddaarraa guyyaa sadan darbe guyyaa kan hojjedhee dabalanii jiru jechuun hundumtuu irratti dabalanii jiru. Biyyiin dabaleen jiru hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti sammuuna kana dabalaatuma jira jechuudha. Doolaariin guyyaan dabalaa deema jira jechuudha. Hamma gabaabumatti kanan qabadhee dhufe akkuma beekamu egaa kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarrii haala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, paawundii, yuuroo, turkii liiree fi kan kana fakkaatanii qabadhee dhufe jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, yuuroo, paawundii fi kan kana fakkaatanii jechaadha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com biyya 20 karaa baankiitiin immoo biyyoota 7 jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaararraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarni tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 78 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 25. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 94 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 68. Kan itti aanu Hoomarrii haalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 71. Kan itti aanu Duubaa dirhamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 05 jechuudha. Dhugaa birriin Dubaay birrii 44 galee jira jechuudha karaa Itoophiyaak.com jechaadha. Kan itti aanu akkasuma karaa baankiitiin immoo dhiifama karaa baankiitiin Duubaa dirhamiin tokko baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 80 jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 13 jechuudha. Akkasuma birrii Saawudiirree birrii 43 galee jira jechuudha. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 06 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 28 fi saantiba 96. Akkasuma Kuweet dinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin
birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 65. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 32. Chaayinaa yuwaan tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 55. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 10. Akkasuma paawundi sterlingin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 72 jechuudha. Akkasuma yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82 jechuudha. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 46 jechuudha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 07 jechuudha. Koronnaan illee birrii tokko dabalee jira jechuudha. Yeroo ji'a tokko birrii 16 ture jechuudha. Birrii 17 ta'ee guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Egyptian paawundiin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 24. Yemen riyaalli tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 81. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Hindiyaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 89 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas karaa baankiitiin baankii keessammoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoonni 7 akkana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madabii jirtan diinaara biti kan fudhattanii doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma akkuma jedhe Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo akka paawundoota kaanii miti jechaadha. Baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti fakkeenya birrii Paakistaan guyyaa irraa 0 saantiba 56 jechuudha. Akkasii jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen irree fakkeenya birriin Paakistaan amma gana saantiba meeqa barbaada saantiba 44 yoo daballe birrii Itoophiyaa tokko nu guuta jechaadha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen irree akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen xiqqoo waan taateef birrii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii doolaariidha malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira. Anu asirratti doolaarii 3 maqaadha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Garuu doolaaronni baay'ee jiran 3 maqaadha malee doolaaronni kanaafuu salphumatti doolaarotanii sadan kana maqaadha keessa isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba
78 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan sassaabattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yoo ergattan immoo birrii 100 fi birrii 31 fi saantiima 50 irra eeggattu yookaan sassaabattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan mana madaabii jirtan dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Liibinaan irree paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaariidha malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Garuu jechuudha Joordaanitti warroonni haala hojjettanii dinaara fudhachuu maltu jechuudha. Dinaara ta'e dinaara isaanii jedhura jedheen irra eeggattu yookaan sassaabattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.